Fudhanne Haydarii kiisii kodhaan fudhanne Haydarii naqabee na haggatee hangina godheen fudhanne Haydarii hin hojjetee oomishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate wallahi hin fudhate bakka kun maaliidha ورب الكعبة أنك جبا لا أنك جبا no ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fita Haydar dhugaa dubbata jiru yookiin soba dubbata jedhee Nan fita ka please waa Allah nan fita dubbatu dhiisa mucaan kun dhukkubalee bakka garuu akka kootti This summer, lal doctor asli. Malak ati maal sinnaa kenna micara aslinnaa kennaa jira miti. Haydar. Sina Haydar dhaggeeffadhu qaa. Karaan ka Haydar qaabdi Haydar. Abbummaa hooggansan Lama pati debu jira bar. Lama pati debu jira. Anam dhugaa jisin ta'e. Badeen finne fit. No. Gidduu na qabani ka Haydar hin dubbata atille ni kenna leeka Haydar dubbata. Maali Haydar yaa sorry abdi dubbata abdi. Ayyee waan gaariidha. Kanarraan kan hafe an akka nama tokkootti akka namaatti wanna sana posti gochuun koo yaada dubbatu abdiyyee bannaati. Ishi la dubbii walitti nama fidu dubbadhu ishi keessatti gara nyaattee sagaleetu caala dubbadhu si kenna. Ela akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti wanna sana posti gochuun ni dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore. Beekamaan baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba innillee waan hedduu qaba ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu kan saallee namni nuufa ilaalu mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees sanni jedhu waama ka sheeriyaan eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbii afaan uufi dubbii ba'anne jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu an asirratti dubbii kana asirraa kan nuu buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kanan godheef nan bilbilee fi na dhiisaa hidoo dhugaa walolan qabnu mucaa kana wajjin guyyaa tokko afaan keessa wal baanee hin beennu cabidoomi waliin jennee hin beennu qabsee hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifamsi gaafadha naan jedhe wallaahi innaa bakka ani immoo waa meeqa keessa jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessa jira bakka dabbareenyinaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokkollee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokkollee fudhachuu hin barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu inyaate fudhateera salaamu alaikum amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef asli kootu deebii nama harka darbiteen deemee Kiti kanarratti mallaqni qarshiin kun 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam gale beeyta gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu abdi qalbii ustaazota ofitti cabsini kootu deebii abdi laali ustaaz abdi raggaata asli mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'ee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beeka keessan haqa yoo siif himee jechuudha. An garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni musliimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akka nama rabsan yookaan ammoo akka nama keessatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jedhe haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba si galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhaggeeffadhu لا هذا هو النوم بتاعك أما إني ما أجرب أما إني ما أجرب أما إني ما أجرب أنا توميتي أفضل حتى سنجين إني قبوا إفهمتي دوغان حتى سنجين إني دلقة كوميشني فرأته لكن دلقة كوميشني فرأنه وانكر نابت ينتكنه يوجته وفرا دبي ملكو لكن اصلا اني تيكيتي وني كده ماله واي مسلم ادمي واي مسلم كاملين كو رجا ترثني سنل على ما في من كو غلطه فندا غلطو ما جدي اما كما دي بسدي كان دلايد فورا كفرتمو وابت يرتتكن الله وفر ابوسي كرا كرا كو كاتفر ابوسو لنده
haqiqaan dhugaadha lafa jiru ani haala barbaachisaa kachuunan danda'a ani mallaqa inni halala barat yo furakiya fudhalle yette kuno sarditti mani no ani an sijamari komishini yoo ta'e miilee 7,200 dhufa malee komishini qarshii 300 dhufu kuma sadii kana maa irraa fuuta ida ورب الكعبة عن الرانفون رسيتي جيران كنا رسيتي ما ورب الكعبة عن الرانفون لا رسيتي جيران شو تشمبر هيدا هنا أنا كنا بيك كرا أما دمي إما إسلام إما منامنو مت إما دلايدة فراك فراك شوفي فراك شو نبوت كما ربنا ثدي كنا وابي تجلس سكنمو لا تكبايو دم كيسوما كوي أبدي نصر رزافي نادو كوبايو دو كيزوما ديان أدنى قالشيتا الموجيان أنا نبيت سكن نمو كوميشني سكن what the reason ما بري ما نفسي account كده كم تبي سدي يكون عبد الرا غارة كمال ما سين wanni amma anka kachisu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree komishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennillee hin beeku ani illee fudhachuu illee hin barbaadu maaliif seenii hadeebisu maaliif sana hadeebisu maaliif seenii kakuu bira maal ina waan ta'eef hin dhufa na dhageeffadhu haa doktori sitti nu jira baro dhageeffadhu maal wareetiin rakkadhe namoota wareetiin rakkadhe namoota Haidar okiya dhageetta Ustaz amma Haidar na dhagaa jirtami ila gojiro ustaz na amma haasawa guddoo kwaan gana itti deemna birriin 300 sirra seenu museen birriin 300 seeni yoo komishinii ta'ellee haraama birrii 300 san maaliif sirra seenu tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi ufin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan baa tureef mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyya illee jigseera sa'a san ufin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu ani garuu namummaadhaaf baasiin hammanan jedhamne maybe amma yoo amma kanaa olillee jedhe namni amma waan wal dhabdini jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha manni yaalatas ni beeka namni kun ani sumuni cabdu ila baasilee yeroo sanin kusataa ture baafte saniif sii kenneemi ani isallee hin gaafan dhiisee isallee dhiisee ana umra deemuuf gaafa jedhu ustaaz Xaahir tikeetii naa muran tikeetii Saudi Airlines dha dhaga'u jirtaniimi tikeetii Saudi Airlines dha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlines dha narraa gubate narraa gubatee jennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma kanatti taasisa kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre gaafa san osoo akkas waliin dhama'u guyyaan kiyya jijjiiramee Saudi Airlines mallaqa deebisuu didee tikeetiin hin harkaa gubate kun darasanii Haidar Dr. Asli dhageeffadha ustaz booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe sirraa kafala jennaani lakki hin barbaadu jedhen sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetii sii kafala maatiin jedhe haa himatuun beeku barrakkoon kee walla akkas hin jenne an kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobu waan maaliif ni beekta akkinni jedhe sirraa kafalaa jedhe maaliif hin barbaadu ta'isaati fudhu kubaara Dr. Asli tokkoffaa wanni akkinni jedhetti osoo achitti tikeetiin daranii lagaa gubate tikeetii gubachuusaa tikeetii kanaa murellee Xaahir galatooti sigalu jirami kun ustaaz Xaahir galatoo ragaadha hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanan ragallee jalqaba itti meeqa kun as jira waan ta'eefina aalima guddaadha ragana rabbahani dhimma kanallee itti meetiin jira dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekan waa hundaafuu uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti so tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti oliga fiiduu sigalaa gubate anaa kafale gennaan lakkiin kafaltuu jedheen wallahi wabillahi watallaahi akkaawuntii kiyya fuudhee ofii isaati maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudii irraa naa bittee fiddaa mucaa danee sanillee yaama
سعودي الرا ميشانا بالتيف الدجدتني ملك أكاونت رتي ما يو كان قلتي نيكو ما ترى دبچو ندن داومتي هيدا به كاچ إيجا به بر ما إنه ست مجرا بر إن ملك نجافته قلتي في بكر تولم نبر نجافته كومشيني كنّي في الجير قارو ربي الدنيا آخرنا هون قصو ميشا سعودي الرا بالتنا في الدنانجلتين ملك أكاونت كي رجلت مجان تمام ديره ميشا سنة بودا نلاقي فرخان سنة بودا أنا سعودي ويا لما فاقا سعوديين ديمو قاف سعودي ديمو مال سيبتا كامو قاف دبي قافدو وجي أكم باس اللي قبا قبا نمر اللي قبه وديفنهن دقاف أرغتو ملك أسان نرى فرقتو دي چودا باسي اللي تلما دبين أكرات ميتي بي قاف أسان مجان كن باسي را دبيرا jechuudhaan mallaqatan ni dhiisee jechuun dhugaan jiru haqni jiru isa kana malee waan an komishinii dhaqee gaafadhes hin qabu kanarratti quraan qabee kakachuu nan danda'a inni illee komishinii kennee fi dalagee mallaqa na barbaachise na gaafatee ni gabaabsina asli ko namoota gurguddaa tasirra jira ni gabaabsina atauga هاي خلاص هيدا ايش ما يتعبني عبدي ما جد دكتور أسري اوه abdii kiyya abdii naa obsime mete dii kana keessa ture bareedaa kiyya doktora Azlii kiyya tana dhabbi specialization ittiin qaba ummata keessa karaa kanaan deemee sheerriyaa maal jedhu انا وان قرار يا تجرا والله انما ازر نلالو كان كيزا اكا قادتي نماغا يا ده درجي بنقو ربنا شاهدا عبدي والله عبدي كليس كان ناويان والله هيدر انا مو دوغا قرار نيات dhuguma isinitti maban amma jar ijoollee biyyaati obboleessa kiyya yaanni kiyyaaf ka isaa guyya tokko walii galleen beenu kalee malee dheenka dabar yaa'ii karoon arrabsaa ture mucaan kun namni asimarratti feemasii ta'ee fi geemii taphatee fi rakkoo ummataatiif gargaarsa ummataa hin beekuu jedhaa ture anaa miliyeenan ganda meeqa gargaare tana waakkataa ture mucaan kun isinii galemi innummaan sagantaa qabee jaarsa dhiyoo kana makkaan geessan akkaataa birriin kaashii bu'aanatu gasti isaa seenee sirreesseef akka waan narra beekuu na arrabsaa ture heejar waliin feenu haqiiqatan garuu mucaan kun nama kuma diidami way duratti hattuu 300 jedhamaa boru yoo obboleessi isaa dhukkubsate innummaa yoo dhufee ummata kanatti hajame miidiyaa kanatti hannaaf kijibaan maqaan takka dibannaan wallaahi ummata keessaa galte ila waan heejar waan abdiin jedhe hunda dhiifama gaafatee bakkeentu sirraa'u qabdi yoo heejar yaaddan ani yoo akkatti la jumnaa ooyifii godhan homaa rakkoo hin qabu garuu egeree mucaa kana yoo birrii kana mumkin yoo waabiti jedhanii itti ergan amma yoo nyaatallee rakkoo miti qajeelfama takka qofa godha isiniin jedha doktora yoo irraa nyaatallee nyaatuun isaa kun abdii bira jirti abdiif rabbiin bira jirti yoo abdiin ergatellee ina bakka tana garaana nyaate walillee kakachiisuu baattee ijoolleen qoy abdii kiyyan dubbadha walillee kakachiisuu baattee anama akka qaatitti lamaanuu ija kiyya kabitaati kamilgaati wallaahi garuu ani heeyidarra abdii naa wayya yaanni isaa naa taya poostii isaa koomentii godha sheer godha takka heeyidari koomentii barreessee hin beeku jiran nagiyya keessatti ina abdii kale maayyuu kale iyyuu barreessee fi ture warra nageenya keessatti sodaatte naa ergiyanii barreessee koomentii kaleessa barreessee fan because gargaaru ni barbaada obboleessa kiyya garuu jarri kun ufuma aarii jidduu jiru dhiisanii walii galanii uma rakkoon qabu baramma nuti anaaf abdii miliyeena 10 meeqa jidduu keenya garaagarummaan ka jiru bar walitti araaramne bar yaada keenya waliin nu araartanii addaan galle ijoolleen kun lamaan ufuma keessa walii laafa ummata keessanillee cinqina ummata boru itti hajamta olomaa'ota abboota keessanillee cinqina abdii fi heeydar walii gala waan tokko nuu jedha dubbii kan duraa fixa dubbii lama biriyirti jechoota heeydar jedhaa ture mootu abdiin jedhaa ture anillee jedhaa ture abdiin dhiifama gaafanna garuu bakka birrii kun bakkeen birrii kun ummata keessaa nama galche jarana miidiyaa kanatti namni kijibaaf hannaan siimnaan idbeelikii mataa ol qabattee deemtu haadhatee gargaaruu hin dandeettu wallaahi bakka tana walitti nu araarsa. abdiin jetta abdii kiyya walii qabattee jetta dubbii takka asliin doktor asliin dubbataniirani waan irra deebuun qabu tagama abdiin dubbii tana sirreessuu danda'uudha. تقرأ لما تا أستاذ
Abdurrahmani waajjechuu barbaade Ustaz Xaalibuu waajjechuu barbaade rabbi jazaa isinii haa deebu waa lama nu jalaan godhina wanni lamaan nu jalaa gootan amma jama'aan kun tokkochi waan isin jettan keessaa ba'u hin jiru anillee hin ba'u hangafa keessan ta'e babbaa keessan illee ta'e rabbiif jecha isin jaalanna garuu dubbiin amma asitti namni 24,000 jedhaara malee namni tiktookii kana fayyadamu dubbiin takka kaanaan keessattuu mana aslii kanatti kaanaan nama tiktookii qabu guutuu walgaa mana miliyoonaati miliyoona tokko 900 qabaa miqaallichi kana hunda walgaa nullee as keessa jira bar miliyoonaaf 900 kana keessa nullee laakkaateeti tamaam kanaaf amma dubbii tana laalee keessaan fixee taa gara birrii tana fixee dhufee isinii gabaasa jedha yoo ka ammoo ammuma tana asittuu nuu fixa waan biraa namni fuuldura keessan dhaabateen jiru sababbiin maali jennaan so 300 barraa urga saasenirra ammoonni kurreef naa galaa deeme rabbeettu anqara dafee naan galu yoo naa galee taappeellaa wani bar mucaa hattu gorana ichi baatanii ustaadha amma yoo laalu adaa ka inni wanna jedhamu sanada wallahi naan galle edallee mana kiyya akkanu barreessaa bulan nama kuma ol kuma nama akkas turre ima barreessan dhufaniitu maal inni jedha yadhiseetu maada tokko dhufee heydar 300 jennaan sila heydartu birrii haganaa rakkateera jedhaa ture wallahi amma reef naa galaa mana biraatti illee akkanu barreessanii bar والله ما بريسن كناف أما وننا قوتن حواسا كان توان كان بربادام مجان أفبتش أيومتي والرمجستي إسولي انتاو كان قوت ما هتون ونجران يون تنتون باني آدا ميديا تيك توك كان الرا والشان فانتشي كوتين جران ما أكان كناف وننا قوتن كيسان فتا تنجتشو تنا yoo kaa fixee isinii gabaasaa edanuma fixee isinii gabaasaa isinirraa fudhanna dhuftanii yoo aslitti illee himtanii asliin viidiyoo takkatti hojjete addunyaan tun guutuu nun argiti yoo kaa gastii dhuftanii afaan lamaa yoo dubbattan namni illee jiraachoo baatu ni gaa yoo asirratti illee isinitti ododudee herreega keessa seenna jettanii jettan akka amma jettan tan ammoo lakkii dhugaan tana jedhee yoo abdiin illee dhugaa jiru amma baasa abdiin nufur jiraane abdii kadha abdiin Dr. Mena dubbisa furu jedhaa tanaaf wanta akkasitti qabadhaa jedhaa abdii ati nu furii ilma kiyya abdii rakkaasaa abdii naa dubbatanii Dr. mee yeroo takka ifamalillee buufedha Dr. Kakuun sirreessa waan kana qabu waan tolle mee nu obsa waa qajeelfanna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakka sirnaawii keessa jira saniif because wanna jedheetuma waan kan furmaata way kaa'uu fi wanni kennu amma dubbiin bakka lama jirti walaa hubannu heedar obboleeyyan tiyya marti keessa nun hubadha tokko wanni hadha sagantaa kana bakka kanan nu deebise wadhabbii keessan kan dheengadda sila jaarsi fudhatanii ustaas Xaalibuun fudhatanii isaan usuneen gara miidiyaatti bifa haarawaan as deebi'etu waan kana hundaa margisiisee dubbii kana ustaas Xaalibuullee as deebisee nullee as deebise. Waa'ee warra abdiitii fi dubbii dheengadda murtee kaayamee ati doktorillee hojii manaa isaanii kennitanii nullee itti kennannee jennee dubbiin achirraa jijjiiramteeti ajandaan biraas dhufe. Kun dogongoraa balleessitanii hanqiftanii osoo nurraa waa deebii tokko hin fudhannee bifa haarawaan fiduun dogongoraa jedhanii ganama dubbatan doktora ustaas Xaalibuun jechuun clear waan ifa jiru jechuun kun. Inni lammaffaa waan amma kaa'ame kana waa'ee heedarii fi waa'ee mallaqaa kana wal qabatee wanni araarri bu'a jedhee ani yaadu akka kiyyatti isini doktor heedarii abdii ustaas Xaalibuu keessaa waan kana dubbisa haqa mucaa kanaa muumaa tartee hin qabu guyyaa takka haa ta'u daqiiqaa 20-30 haa ta'u haqa isii baasnee waan meebii akkuma amma asirra haa bahu yoo jettan akkuma ustaaz Xaalibuun jedhe ajandaan isaa keessi dheeraa ta'uu danda'a saa dheeraa nama fudhachuu danda'a isaan irraa keessaa wal argitanii isii sanillee ila akkana jettanii dhugaa isii deebitanii meebii viidiyoo iyyuu dalagaati yookiin ammoo
asirrattuu deebi'a daqiiqaa 10 waan akkanaati jedha. Sanillee akkasin nu araarsaa isin jechuu barbaadeeti. Mara koo qaba yoo koomishinii jedhanii waa bitu itti kennanii achi namni mataa kafala. Eshi dubbadhaa Ustaaz Xaalibu Haydarii kenna. Mee dubbadhuuti waa isiniif fura. Amma waa takkatti goona Abaazarri mee takkatti na dhageeffadhu Abaazarri dhiifamu. Abdii takkatti irraa fuuna waan ibsisa irratti. Abdii irraa fuudha. Ilame Abaazarri mee dhiifamu jechuun amma jidduun Abdiitii fi Haydarii waan taateef si dubbisna bareedaa kee dhiifame. Abdii waan kana irratti waan isin furu qabaa yoo nuun jedhe takkatti yaadanu haa kennu. Bara balbalti uummanni keenya hiikamuu nuti bar maa sanduuqannaan Abdii kiyyamee uummata kana yaada furmaata qabda carraatii kennanii dubbadhu. Abdii. Hayyee galatuma. Egaan jira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silaana dhukkubachaan ture. Sodaannee tumaali bara akka dubbiin tun dhumtuuf dhiifama. Ta'u rakkoo hin qabu. Wanni kun gaafa sana kan jiru rabbiif mucaa damee jedhamudha. Mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture. Mucaan na gargaaraa turee fi rabbitu nu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti. Namni garee ijaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmii injifachuu danda'a normaalidha. Falmii injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a, injifachuu danda'a. It is normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haydar akkuma jalqabaa ani ayisii seeneen nama jalqaba na bira gahedha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu. Ofiisaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuun dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiiziin irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana Abdii kiyya dhiifama. Namuu beekamu. Abdii amma Abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyeffamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sanan ballee deebinee kakadhan dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhen jiru ergaan hin ergadhen jiru qodaan bitame na bira geessu immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kanaaf poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru.